isa kana bichaa miti jechuudha. Gaa'ela waliin deemsifanna naan jedhee ani maatii koo beeksise jechuudha. Dhugaadhuma ishee maatii kiyya beeksise. Amma garuu inni hin deema naan jedhe jechuudha. Hi guys, jirra jirtu Oromoo koo qaalibatta jirteetti nagaan rabbii isiniif haa jiraatu isiniin jedha. Akkasiin irratti har'a waan irraa barachuu qabdan tokko jechuudha. Maaliif ani kaameraa duubatti hedduun boo'e jechuudha. Akkuma ija koon argitan hedduun boo'e. Amma ammoo halkan keessaa sa'aatii meeqa isinitti fakkaate namni akka jirutti rafee jira. Sa'aatii torbaadha yoo isin mul'ate ta'e jechuudha. Sa'a torba. Araba lakkaa bilbilli kiyya sa'aatii torba jechuudha. Takkaa fi daqiiqaa 21 ka arabaati. Sa'aatii torbaa fi walakkaadha jechuudha akka Itoophiyaatitti. Maaliif jennaani waan kana dhoksuufis waan hin dhokanneeti ta'e jechuudha. Yoo nan dhoksuuf yaalarree waan hin dhokanneeti ta'e. Wanni biraa ammoo maaliif taa'ee wanni as dhufee inni kun as dhufee nama mudate malee irra caalaan biyya arabaatitti ture jechuudha. Namni kun nama miidiyaa guddaa qabu, nama Oromoo biratti kabaja guddaa qabu, nama Oromoon hammarree yeroo nan haasa'e abadan na namanne jechuudha. Saniifuu maal akkan jedhee si namansiisuu hin beeku. Garuu sagalee abbaa sanii nin qabaa, viidiyoo illee nin qaba jechuudha. Uummatatti gabbaasuu hin danda'a. Wanni addaa ta'e yoo jiraate wanni takka gaafa ba'aa baatan malee gaafa ba'aa ofirraa hin qabne ni laaffatti beektan utuu namatti hin cimtu jechuudha. Gaafa ba'aa qabdan ammoo jiruun ba'aa wajjin akkam jedhee akkasinitti hin beeku. Hedduu takka ulfaatti jechuudha. Dubbachuu illee hin danda'u. Akka hin dubbanneefis immoo waan na dubbachiisutu jira jechuudha. Dhoksuufis yoon yaalee waan hin dhokanne keessa waan hin seeneef waan hin dhokanne waan achi naddeemu jiruuf waan godhu dhabee jechuudha. Saniif akkas jechuudha. Akkama kan jedhee isinitti hin beeku. Biyya arabaatitti wal barre jechuudha nama kanaa. Saniin booda erga as dhufneerree yeroo hedduu wajjin hin jiraanne erga waliin jiraanne booda ilmoon garaatti naafu jechuudha. Yeroo ilmoon garaatti naafu ittiin akkana jedhee ittiin naaf sin beeku naan jedhee hayi gara maallee na baasii jechuun wanni biraa hafu garaadhumaa na baasillee jennaan ani ilmoon ajjeesu duraanis gantaa kennatti dhuftee gantaa kennatti dhufte waan ta'eef hin beeku naan jedhe jechuudha.
ilmoorree garaas hin baasu sillee hin beeku naan jedhe wanni addaa yoo jiraate jechuudha. Akkasitti jechuudha. Akkasitti jechuudha. Jechuun ani ilmoo of keessaa baasisiisuudhaafis jechuudha. Baatii 5 darbe waan ta'eef bahuu hin dandeessu naan jedhani. Waan baatii 5 darbeef baasuu hin dandeessu naan jedhan jechuudha. Akkasitti biyya kana keessatti immoo akkam akka ulfaatu hin beektanii chikoona badu. Guyyaa duraa sana namaan mari'adhee jechuudha. Osoo dursan marii qabaadhee akka kanan ta'u maatiin kiyya argaa koo fedhan akka kana ta'uu dhageenyanii kan jedhe isinitti hima. Isa kana bichaa miti jechuudha. Gaa'ela waliin deemsifanna naan jedhee ani maatii koo beeksise jechuudha. Dhugaadhuma ishee maatii kiyya beeksise. Amma garuu inni hin deema naan jedhe jechuudha. Biyya kanarraa deemuudha. Nan deema naan jedhe jechuudha.
waan hin godhu wallaalee jechuudha. Ani biyya ormaatis deemee dalagachuu hin danda'a beektani. Wanni na darbe tokkollee hin jiru. Garuu xiqqoo maaliif natti ulfaate seetanii ilmoodhaaf warri ilmoo qabdanii beektan waan akkasii na mudata jedhee yaadee hin beeku dhaabatan jechuudha. Waan akka kanaa na mudata jedhee gonkumaa yaadee hin beeku. Kanaafuu isaantu hedduu natti ulfaatee daa'imman na bukkee jira jechuudha. Itoophiyaa keessatti amma kiraa kaffalachuun baay'ee ulfaata. Akkam jedhee isinitti jireenyi hedduu ulfaata jechuudha. Amma ani lubbuu kiyyaaf dadhabee jira waan ta'eef waa hedduun ta'e irratti kana jedhee isiniin hin danda'u. Kana jechuun isa amanee jechuudha. Maatii kiyya jiru obbolaa kiyya dhiisee isa amanee waa hunda jechuudha. Jira miti miidiyaa kanarratti dhugaa muraasa irra caalli kijiba waan ta'eef jechuudha. Baadiyyaan ture jedhe sunillee kijiba guddaadha. Baadiyyaa osoo hin taane isaa wajjiniin jiraachaa ture. Maaliif silaa yuutuubii beekamaadha. Maaliif yuutuubii keessa waliin hin seenne maaliif waliin viidiyoo waraabne yoo jettan ta'e naan eeyyamu ture jechuudha. Ishii jedhee naaf hin eeyyamu. Isi yeroo biraatii jedha. Ani immoo dhuguma natti fakkaate beektanii akkasitti amma yoo ga'u garuu bakkeetti narraa bahii sin beeku dantaa keetii amma jedhamutitti bahee jechuudha. Namni rabbiin hin sodaata nama beekamaadha nama jaalatamaadha jedhan akkas na godhe jechuudha. Akkam jedhee akkan isinitti hin beeku. Kana dhageenyaan maatiin kiyyaa humna ajjeesu jechuudha. Humna ajjeesu warra du'a ijaan arguu kiyya hin fedhanii jechuudha. Jechuun gara lamaanittuu dukkana natti ta'e yookaan maatii kiyya dhabee isatti nafne jiraanti gowwummaa keenya gaafa nama jaalanne keessattuu nuti shamarran jechuudha. Waan jibbi jiru nutti hin fakkaatu. Waan jibbi jiru nutti hin fakkaatu jechuudha. Eenyu yoo jettan iskiriina gubbaa isiniif kaa'a. Viidiyoo namni hunduu sagalee isaanii beeka waan ta'eef viidiyoo ishii jedhee naaf hin eeyyamu. Tole jedhee viidiyoo naaf hin eeyyamu jechuudha. Garuu sagalee isaa viidiyoo keessa kan jiru hedduu qaba jechuudha. Sanirree gadi isiniif lakkisuu danda'a. Yoo danda'ame ani araaramee ilmoo koo abbaa wajjin guddisuu fedhan qaba jechuudha. Akkasii siin jedha.